Akkam jirtu nagaan isiniif haa ta'u. Yeroo darbe waan walirraa barachaa turre irratti koodii C++ xiqqoo kana barreessinee turre. Har'a immoo itti fufiinsaan waa'ee C++ keessatti warra variables jedhamanii wal faana ilaallaa jechuudha. Isa dura garuu koodii keenya yeroo darbe keessatti wantoota kana iskiriinii keessan irratti mul'isuudhaaf yookiin konsoolii keessan irratti mul'isuudhaaf koomaandii kana fayyadamnee turre std.cout kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf asitti /n kan jettu kun erga wanti baga nagayaan dhuftan jedhu kun mul'atee booddee sarara haaraarra deemee isa kan akkatti fufsiisuuf kan itti fayyadamnu jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun kana yoo fayyadamuu dhiifne kan bakka bu'uu danda'u gara biraa tokko jira. Fakkeenyaaf kana asirraa balleessine asitti waan akka kanaa yoo fayyadamne kun maaliif nu gargaarti? /n kan jedhu sana wanta barreeffame kana erga raawwattee booddee sattaanu sarara haaraa irratti fudhadhu kan jedhuudhaaf oolti jechuudha. Mi'a ilaallu waan wal fakkaatu nu kenna. Kanaaf as dhuftanii inni raangootaan kun waan wal fakkaatu nuuf kennee jechuudha. Amma asirraa akka hubannutti hundi isaaniiyyuu inni kunis std.cout, inni kunis std.end jechuun end line jechuudha ofirraa qaba. Amma ishiin std jedhamtu kun iddoo hundatti waan dhuftuuf ishii ofirraa hambifachuudhaaf akka yeroo hundumaa ishii barreessinu irraa hin eegamneef as dhufnee using namespace standard std semicolon galfannaa jechuudha. Amma kana ergasitti galfannee booddee ishii kana ergasitti galfannee booddee yoo dhufnee kana asirraa hambifne cout asillee cout iddoo kanaas std end line jechuun nurraan eegamu cout end line jenneet akkasumatti itti fufuu dandeenya jechuudha. Mee raangoonee ilaallu kanas kan output wal fakkaatu nuuf fidee jechuudha. Erga kana jennee booddee C++ yeroo baay'ee hardware wanta jedhamu ittiin control gochuudhaaf afaan kompiitaraa fayyadamnudha. Fakkeenyaaf innaan kana jedhu kompiitari keessan iskiriin irratti wanta fidu yookiin wanta maayikiidhaan fudhatu yookiin wantoota garaa garaatiif jala isaarraa operating systemii faana kan wal qabsiisu. Fakkeenyaaf driver wanti jedhamu jira. Driveriin operating systemii keessa jiru C++ dhaan barreeffama jechuudha. So hardware itti dhiyaatee wanta jiru hojjechuudhaaf wanta real time jedhamu hojjechuudhaaf yeroo baay'ee C++ filanna. Har'a waa'ee sanaa isinitti muuf osoo hin ta'in sana gochuudhaaf maaltu nu barbaachisaa kan jedhu ilaaluudhaaf sana gochuudhaaf memorii wanta jedhamu keessaa wanta ol keewwannu qabaachuu qabna. Wanti memorytti ol keewwannu sun variables jedhama C++ keessatti. Har'a variables sana wal faana ilaalaa jechuudha. So waan kana isinii qopheessin jira. PowerPoint kana variables in C++ maal jechuudha? C++ keessatti variables wanti jedhamu yookiin immoo yoo afaan Oromootti jijjiiramaa jechuu ni dandeenya. Garuu jechi kun yeroo baay'ee waan deddeebi'ee dhufuuf akkasumatti variables jedhee fayyadama. So variables kun kompiitara keessatti memorii keessan keessatti bakka itti daataa keessan ol keewwattanii jechuudha. Daataan keessan lakkoofsa ta'uu danda'a, qubee ta'uu danda'a, maatriksii ta'uu danda'a, wantoota garaa garaa ta'uu danda'a. Kanaaf wanti nuti kompiitara keenya keessa irratti
irratti ol keewwannu sun meemorii jedhamti. Fakkeenyaaf erga kompiitarri keessan kaafamee booddee wantoonni isin kompiitara keessan irratti hojjetan baay'een isaanii raamii irratti ol kaa'amaa jechuudha. Raamiin of keessaa kutaa garaagaraa qabaatu iyyuu malee gara sanatti diteelii sanatti hin deemnu. Kan inni nu fayyaduuf daataa keenya yookiin gatii itti kennine sana ol kaa'uudhaaf jechuudha. Amma raamii keessatti gatii itti kennine sana ol kaawwachuudhaaf C++ keessatti maal nu barbaachisaa? Variable wanta jedhamtu nu barbaachisaa jechuudha. So variablein kamtuu raamii keessan keessatti yookiin meemorii keessan keessatti bakkee itti daataa keessan yookiin immoo lakkoofsa yookiin wanta galchitan sana keewwattan yookiin ol keewwattan jechuudha. Erga ol keewwattanii deebitanii iddoo sana maqaan isaa naa kennitaniif maqichi variable isin ta'e jechuudha. So C++ keessatti variablein maqaa qabdii, gosa qabdii, hamma qabdii, gatii qabdii, bakka qabdi. Maqaa jechuun kan maqaa kennitaniif sana, gosa jechuun lakkoofsi sun fakkeenyaaf integer ta'uu danda'a, lakkoofsa baay'ee guddaa ta'uu danda'a, karaakter ta'uu danda'a. Kanaaf taayipii jedhamti isheen. Size jechuun meemorii keessatti amma yookiin iddoo variablein sun fudhattu jechuudha. Value jechuun immoo kan keessa ol keewwannu sana, gatii keessa ol keewwannu sana jechuudha. Location jechuun immoo raamii keessatti bakka variablein sun jirtu jechuudha. So wanta nama isiniin jedhe kana salphisuudhaaf warri C++ jalqaba uuman gosa variable yookiin gosa data primitive fi user defined jedhanii iddoo lamatti jiran. Primitive jechuun C++ compiler isaa faana kan isinii dhufu kan C++ hin beeku jechuudha. User defined jechuun immoo ofii keessaniif akka isinii tolutti gootanii variable uumachuu yookiin immoo kan warra C++ keessa godhamee dhufan sana raawwachuu hin dandeenye sana godhachuu dandeessanii jechuudha. Amma maal jenneera? Variablein maqaa qabdii jenneera miti. Variablein erga maqaa qabaattee maqaan isii sun qubeedhaan eegaluu danda'a yookiin qubee of keessaa qabaachuu danda'a, lakkoofsa of keessaa qabaachuu danda'a, underscore ishii jedhamtu kan ammoo of keessaa qabaachuu danda'a. Garuu variable keessaniif maqaan isaa bakkee duwwaa of keessaa qabaachuu hin danda'u, punctuation marks warra jedhaman of keessaa qabaachuu hin danda'u, symbols warra jedhaman of keessaa qabaachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf mallattoo raajeffannoo of keessaa qabaachuu hin danda'u, dollar sign of keessaa qabaachuu hin danda'u. Dabalatee maqaan isin variable keessaniif kennitan sun yeroo hundumaa qubeedhaan eegaluu qaba. Yoo barbaaddan underscore ishii jedhamtu kanaan eegaluu ni dandeessu. Garuu wantoota compileriin isiniif dalagu faana walitti akka hin buuneef yeroo baay'ee yoo kun hafee wayya. Isaan alatti maqaan variable kamumtuu lakkoofsaan eegaluu hin danda'u. Dabalatee C++ keessatti warra keywords jedhaman jiru. Maqoonni sun maqaa variable ta'uu hin danda'an. Dabalatee maqaan variable case sensitive dha. Qubee guddaaf qubee xiqqaa fayyadamtan garaagarummaa uumaa jechuudha. So amma salphaadhumatti fakkeenya xiqqoon fudhadha asirratti. Int lakkoofsa lakk yoo jenneen ammasitti maal gochaa jirra? Variable lakk jedhamtu kana galfachaa jirra jechuudha. Amma variable lakk jedhamtu kun declared taate jechuudha. Gosti ishii maali? Gosti ishii integer jechuudha. Fakkeenyaaf asumatti hamma kennuufii dandeenya. Hammi ishii 3 yoo jenneen variableen lakk jedhamtu kun gatiin ishii 3 kan taate uumamtee
meemoorii kompiitara keenyaa keessatti nuuf ol kaawwamtee jirti jechuudha. Amman kana seef godhee dhaqeeraan godhutti ol kaa'amtu dhugaansaa sana garuu piroogiraamii koo yeroon barreessu akka sanatti yaadaa barreessuun narraa eegamaa jechuudha. Amma ishiin lakk jedhamtu kuni ishiin maqaa isiniin jedhu yookiin identifier isiniin jedhe sanaadha jechuudha. Lakkii kana keessa yoo barbaaddan akka kanatti underscore galchuu dandeessu. Amma ishiin kunii fi ishiin ansila lakk jedhee uume garaagarummaa qabu jechuudha. Fakkeenyaaf int lakk 3 yoon jedhe amma kuniif kun walaa fakkaatan iyyuu malee inni kun qubee guddaa waan ta'eef ishiin kun kan itti jalqabde qubee xiqqoo waan taateef garaagarummaa qaba. As keessa dhufee sun fakkeenya akkan sila jedhe underscore godhe kuni kanarraa garaagarummaa qabdi jechuudha. Amma yeroo variabiliidhaaf maqaa akka kanatti kennitan gidduutti akkana gochuu hin dandeessan. Dhorkaadha kun. Amma IDE keessan irratti rakkinni jira jedheetiyyuu isinii dhufeera. Ispeesii kennuu hin dandeessan. Dabalatee symbols warra jedhaman fakkeenyaaf kana kennuu hin dandeessan. Dogoggora. Fakkeenyaaf symbols kan jedhamu kan biraa kana dabaluu hin dandeessan. Kunis dhorkaa jechuudha. Kanaan alatti fakkeenyaaf keywords galfachuu hin dandeessan maqaa variabilii yeroo kennitan kan isiniin jedhe sun fakkeenyaaf namespace kan jedhu kun yookiin using kan jedhu kun keywordidha. Kanaaf fakkeenyaaf amma iddoo kana dhufnee osoo using jennee dogoggora hin ta'u kun. Hin ta'u. Syntax error isiniin jedha jechuudha. Sababbiin itti variabilii barbaanneef yeroo piroogiraamii keenya faana wal faana interact goonu piroogiraamiin keenya yeroo hundumaa nuuf mul'isuu qofa osoo hin ta'in wanta nurraa fudhachuus ni qabaataa jechuudha. Wanta nurraa fudhate sana deebisee immoo akka nuuf mul'isu gochuudhaaf kan nu barbaachisu meemoorii keessatti variabilii uumnee achi keessatti ol kaawwataa nurraa fudhataa sana booddee deebisnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti amma ishiin kun haftuuti. Yoon umurii jedhe as dhufee cout umurii kee galchi. Amma iddoo kanatti yoo barbaadan ishii akka kana gootanii sarara haaraa gochuu dandeessu. Amma sarara haaraa gootan sarara haaraa irratti hidhattanii galchitu jechuudha. Erga akkas jettaniin booddee namni umurii isaa galchu sun umuriin galu sun lakkoofsi galu sun meemoorii irratti qabatamuu waan qabuuf CN meemoorii nuti irratti qabannu amma meemoorii gosti ishiin inteejarii taate waan uummannee jirruuf CN umurii jennaan jechuudha. Erga akkan goonee booddee cout umurii namicha kanaa deebisnee himuu dandeenya jechuudha. Umuriin kee umurii yoo barbaadan akka kana gochuu dandeessu dhume jechuudha. Okay, asirra kutaa lama fuudhamti. Kutaa lamaffaa. Okay. So kana yoo raan gootan umurii kee galchinaan jechaa jira iddoo kanatti. Dhufeen umurii koo meeqa galchu? Okay. 29. 29 ergan jedhee barreessee enter ishii jettuun dhaqee rukutaa jechuudha. Amma enter yennaan rukutee jedhu umurii iddoo jedhamu kanarratti meemoorii keessa deemeetii wanta umurii jedhamtu naaf uume 29 irra naa ol kaa'ee
as immoo dhufee meemorii keessaa fuudhee deebisee natti himaa jira umuriin kee 29 jedhee jechuudha. So kun maal jechuudha? Yoon karaa PowerPoint'tti isin deebise jalqaba int ishiin jedhe gosa jechuudha. Int ishiin jedhe sun gosa. Umurii ishiin jedhe sun immoo maqaa variable sanaati. Size naa turtu value ishiin jedhe immoo maqaa umurii galtaa isiniin jedhee 29 jedhe sana. Amma kanaaf maalinni adreesii fi size isaaniitii itti dhufna waan ta'eef rakkina hin qabu. Akkuman int umurii jedhee uummadhe sanaan kompiitara koo irratti dhaqee raamii keessatti adreesii tokko fudhateetu adreesii sanaaf maqaa umurii jedhamtu kenneefit kan piroogiraamiin kootti beeku gosti ishii intiijarii ta'uu beekee deemaa jechuudha. Sana booddee iddoo sanarratti lakkoofsa 29 naaf kaa'a. Gaafaan umurii koo deebisee iskiriin irratti mul'isu as keessaa dhufee baafatee naaf mul'isaa jechuudha. Ergan kana isiniin jedhee booddee iddoo kanatti type kan inni isiniin jedhe int jechuun integer jechuudha. Integeriidhaan alatti warra gara biraas galchuu dandeenya. Maal fa'ii meemorii keenya keessatti ol kaa'uu dandeenya. Akkuma sila isiniin jedhe C++ faana warri primitive jedhamanii dhufan jiru. Data type yookiin variable type warra jedhaman keessaa isaaniin alatti ofii keessaniif kan uummattan jiru. Warri C++ faana dhufan kun kaaraakter yookiin qubee yookiin lakkoofsa illee ol kaa'uudhaaf kan fayyadamnu kaaraakter kan jedhamu gosti variable jira. Karaakteriin kun kan saayinii qabuuf kan saayinii hin qabne jiraachuu danda'a. Kam jechuudha? Negative fi positive jedhudha. Waan akkasii. Ittaanee integer kan jennu jira. Baay'ee barbaachisaa kan ta'e. Integeriin kun integerii gabaabduun jirti. Integeriin saayinii hin qabne jirti. So negative ta'uu kan hin dandeenye jechuudha. Integeriin dheertuun jirti. Integeriin baay'een dheertuun jirti kan wanni hin qabne, kan negative hin qabne. Isaan alatti float jechuun fraction yookiin immoo lakkoofsa deesimaalii kan ta'e isaan ol kaa'uu dandeenya. Double jechuun immoo lakkoofsa baay'ee dheeraa kan ta'e kan itti ol keenyudha. Integeris ta'uu danda'a. Lakkoofsa deesimaaliidha. Precision number wanta jedhamu kan of keessaa qabu double keessatti ol keenya jechuudha. Double baay'ee dheertuu qabna. Isaan alatti 0 fi 1 akka dhugaaf sobaa taatee gosa daataa boolean jedhamtu qabaattee C++ keessatti irratti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So amma namni tokko variable isaa int jedhee akka koo kanatti int umurii jedhee yoo kaawwate umuriin ishiin jettu kun kan ishiin qabaachuu dandeessu lakkoofsota kana gidduutti argamanidha. Negatiiva biliyoona 2 amma poozitiiva biliyoona 2 gidduutti warra argaman. Lakkoofsa sanaan ala qabaachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf poozitiiva biliyoona 3 isinii qabaachuu hin danda'u. So kana yaadaatti kan variable yeroo uummannu yeroo gosa isaa kenninuuf kana hubachuu qabna. Fakkeenyaaf variableen tokko tokko yookiin wanti ol keenyu tokko tokko kan integeriidhaan hin ol kaawwamne jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf gatii humna harkisa lafaa yookiin acceleration due to gravity kan jedhamu sana gatiin isaa 9.8 tokko waan ta'eef
tuqaa waan of keessaa qabuuf deesimaal poointii waan of keessaa qabuuf intiijarii ta'uu hin danda'u. Yeroo sana maal fayyadamna? Filoot fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokko 5.6 lakkoofsa tuqaa booddee precisionii guddaa qabu yoo kaa'uu barbaanne double fayyadamuu dandeenya. Filootiin bu'aa dhabdi iddoo sana irratti. Dabalatee karaakter ishiin jedhamtu kun ABC amma yookiin aabaa caadaa amma zaatti dabalatee lakkoofsota dabalatee siimboolsii warra jedhaman akka doolaar saayiniif paawund haashtaag warra jedhaman kana ol kaa'uudhaaf nu barbaachisaa jechuudha. Yeroo baay'ee lakkoofsa yoo keessa keenya ta'e kanaan ala ta'uu hin qabu. Negeetiif 28 amma poozitiif 27tti. Isaan alatti immoo qubee keessa keenya yoo ta'e qubee tokko fudhachuu hin dandeessu karaakter ishiin jedhamtu kuni jechuudha. Isaan kun walumaa galatti salphumatti karaakter, int, float, double, boolean warra jedhaman kun gosa deetaa primiitiif warra jedhamanidha jechuudha.